nagaan beekta nama waaqayyoo waliin jirurraa nama dhufa malee. Maal nuti waaqayyoon wajjin hin jiru isaa maal nuti maal seexana seetamu. Hojii waaqayyoo maal hojjanniree waaqayyo si wajjin jiraate. Muslima malee ka hojii waaqayyoo hojjetu maaltu jira isaa kiristaani maal hojjeta ati ciisaa bulta halkan guutuu muslimni salaataa bula. Ni kadhu rabbiif jechan sagad. Akka jaartii wajjin ciifteen kaatee akkasuma qajeeltee osoo wanta kan dhiqane akkasuma deemti. Ati maal hojjetta isaan muslimni sooma soomna salaata salaata halkan guyyaa halkan. Cubbuu bishaan sadii dhiqanii ni dhiiga yeessoo balleessa biroo kiyya. Dhiigni Yesuus kamaaleeti kaballeessu samaale Yesuus anatu si du'an katin siin jedhe sirraa du'e isa. Seera rabbiitti wanna jedha. Qo'ee gara biraa seenaa isaa dhiismee kana yeroo takka. Ati Yesuus waaqa jettee amantaayyuu. Aliinu na gaafachaa ture amma nattu gaafisi gaafata dhiisa aliin na gaafateera amma quraan naaban gaafii wayii si gaafadha abbo obboleessa ko. Ishii jedhe. Ayyee shahaada jira nama jedhan san seensaa jamaa. Suuqii wayii. Ela. Gaafadhu gobat. Okay. Quraani sagalee rabbiiti moo maali? Sagalee jechuun maal jechuu? Jecha rabbiiti moo? Jecha rabbiiti. Sagaleen jedhin jecha jedhi. Sagalee jechuun Boorana biratti waan nyaataati. Okay. Yes. Nami maalirraa uumame akka quraanii sagalee rabbii jechi rabbi sun dubbatu jechuudha. Waa hedduurraa uumame. Sadarkaadhaan waa hedduurraa uumame. Uumamni duraadha biyyeerraa ergasanii qaxxaanoo bishaanirraa bishaan ammoo gara dhiiga itti jijjiirama. Ergasanii ammoo waan akka ulaadhaa ta'a san boodaan ammoo kutaa foonii ta'a san boodaan lafeedha achi boodaan ammoo lafeetti foon uffifama. Bifa kanaan uumaman. Okay. Namummaa tokkochatti waa'ee gara 7-8 irraa uumame jechuudha. Sima kanatu sima as jiru kanaatu. Sima as jiru kana kan badhaabatu kanaatu akkasitti tartiiba kana keessa dhufee ittiin dhalate malee akkuma bara atiin kun bar abbaan kan kee dibaati kan kee wajjin ciisanii bishaan achirraa baay'isanii. Bishaan achirraa baay'isantu garaa haadhaa keessa bula. Achi boodaan ammoo garaa haadhaa keessa erga bu'een booda bishaan sun hin jijjiirama. Gara kutaa foonitti jijjiirama jechuun gara dhiiga itti jijjiirama. Akka ulaadhaa ta'eetiin argama jechuudha. San boodaan ammoo kutaa fooniidhaa ta'a. San boodaan lafee ta'a. Lafee erga ta'een booda yeroo muraasan booda rabbiin lafee sanitti foon biqilchaa jechuudha. Akkasanitti uumamtaatummaan kun. Fula tokko dhiigitti ta'edha. Fula tokko bishaan jedha. Kitaabii qulqulluun ammoo yoo dubbatu waaqinam biyyirra suphee uumeedha. Kan tokkocha akkamii waaqinam walti qocee waan gargara walii guuree walti qaqqabee namu waaqii guddaan jabeen kan kun kan walti guuraa oolu. Waan macaafaan kaasin ka macaafni way macaafni waa namatti maayii natti himtaasa macaafni maal dubbata waan uumama namaadha waan tokko waan ibsuun qabu. Natti ni minsan. Ani Quraana qofa irraa natti na gaafadhu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sadarkaadhaan isin uumee jedheetiin dubbata. Quraana keessa jira inni kun sadarkaadhaan kan uume Quraana keessa nutti himeetiin jira. Kun hundi isaa sadarkaalee namni ittiin uumamuudha. Kitaabii quraanaa akka dubbatutti yeroo jalqabaatii fi Makka Madiina waaqota 360tu jira. Waaqota 360 kan Makka Madiina jirte kana waaqota 360 Makka Madiina waaqonfamuu marroon qabneef waaqota 360 kun Allah qofatti akka deebituuf Nabi Muhammad jalqabaaf labsuun dhufee nama kan cufa dhaane achi deebiseedha. Kitaaba quraanaa keessatti yoo jechi rabbi taate ilmi namaa ajjeesi karaa kana deebisii akkamiin jedha. Tokkoffaadha Makka Madiinaa keessatti waaqayyo tolfamaatu jira kaati jettu sirriidhaa miti inni kun. Siigaltee sirriidhaa miti. Na dhageeffadhu. Makka Madiinaa osoo hin taane Madiinaadhaa miti Makkaadha. Makkaa Kaabaa biratti Hubal jedhamtu jira. Waaqa tolfamaa Hubal jedhamu damee 360 qaba jechuun dhakaa xixiqqaa ka'anii guddaa tokkicha duuba ala ka'anii kaan ammoo garaa keessa mana keessa kaan ammoo ala keessa ka'anii 360 naannoo san ture. Inni sun waaqa tolfamaa jedhama. Waaqa tolfamaa Hubal jedhamu maqaan isaa Hubal jedhanii akka walii garaatitti. Isa san waaqessaatiin turan naannoo sanitti. Allahin keessa hin jiru isa kana keessa. Dhakaa san keessa takka seenaa keessatti seenama keessa seenaa quraana hadiisaa miti. Seenama addunyaarra barreeffame keessatti Allahin waaqa tolfamaa Makkaa bira jiru yookaan Kaabaa bira jiru yoo jettee ati fidde amma kana kun waan waman beeku siin jedha. Hin jiru waan akka seenaa akkasiidha. Waaqa tolfamaa Allahi ka jedhamu dhakaa san keessa hin jiru. Dhakaan 360 Hubal jedhama maqaan isaadha jechuudha. Okay, isa san ammoo inni sun Makkaa Kaabaa bira ture erga sani Nabiyyi Muhammad alayhi salatu wassalam bara 8ffaa erga godaananiin booda
Nabi Muhammad alayhi wasallam biyya san seenan. Gaafa seenan ammoo Nabi Rabbi alayhi wasallam nama tokkoon ajjeefne yaa goobas. Ummata san walitti qabaniiti waaqa tolfamaa san diiganii jiran. Naannoo san balleessanii jiran. Waaqa tolfamaa 360 guutuu isaadha balleessanii jiran. Maal jedhan uleetti qabanii osoo harkaan hin tuqin wanni achi jarri waaqessan san guutuun dhakaan sun guutuun caccabeetiin dhumate kun nabiyyummaa Nabi Muhammad waan mirkaneessatu isa tokko isa kana. Nabi Muhammad harkaan hin tuqne uleetti akeekanii jedhan guutuun caccabdee dhumatte baasaa jedhanii Nabi Muhammad alayhi wasallam hin darbanii san boodaan Rabbii tokkichi isaasii ol jiru malee waan biraa waaqessina jedhanii ummatatti himan san boodaan ummata yeroo san jiru ka waan kana waaqessu walitti qabanii ani maal isin godha jechuutti yaaddan jennaani ati racaala namaati wamaa waan tokko waan nungootu ati caala namaati ilma caalaa keenyaati nama gaariidha jedhanii jennaan Nabi Muhammad alayhi wasallam idhabu fa antum tulaqa deema isin gadhiifamtanii jirtanii waan barbaaddan hordofaati garuu ammoo deema waan takka isin ajjeessu jedhanii Nabi Muhammad alayhi wasallam gadhiisan ati eessaa fuuteetiin Nabi Muhammad giddiidhaan amantii islaamaa qabsiisan kan jedhu eessaa akka fuutan hin beeku Nabi Muhammad hin dirqisiifne Nabi Muhammad waan san caccabsanii uleetti qabanii jennaan uleedhaan iyyuu hin tuqne osoo hin tuqin wanni sun badde waqul jaa al-haq wa zahaqa al-baatil dhugaan dhufteeti dharri dhabamte jedhanii jechumaan kutte wanni sun guutuun isaatu kanaafuu akkasitti hubadhu Nabi Muhammad alayhi wasallam dirqiidhaan amantii kiristaanaadhaan nama hin qabsiifne siin jechuudhaaf amantii islaamaadhaan nama hin qabsiifne kootu garana deebi'e. Okay. Ayyee hin dirqisiifne jechuudha. In dirqisiifne nama tokko dirqisiisanii islaamummaa keessatti ayata suuraa lammaffaa ayata 256 irratti laa ikraaha fiddiin amantaa islaamummaa keessatti dirqiin hin jirtu jedha. Nama dirqisiisuun dhoowwamaadha. Nabi Muhammad usuu ka dirqisiisan taateeti Yahudonni qe'ee isaanii keessa turan. Maaliif islaamummaan qabsiifne jira? Waadaa walii galanii nagaa wajji jedhanii jiraachuu turan. Yahudota ajjeesuu dadhaban isaa humni isaanii gahaadha. Qe'ee isaanii bira ollaa isaaniiti. Si galtee? Haga jarri waadaa diigdee Nabi Muhammadin fa ajjeesu yaaltutti wamata akka isaan hin tuqne nagaa wajji jiraachuu turan. Munaafiqtoonni isaanii wajjin turan. Si galtee mushriktoonni haga zamana saniitu turan jaratu waadaa diigee muslimtoota ajjeesee jennaan Makkaa dhaqaniyyuu malee waggaa 10 waliin tuqnu jedhanii walii galanii turan Nabi Muhammadin wajjin. Jaratu waadaa diigee erga waadaa walii galte waggaa 2 erga eeydeen booda waggaa 10 usunguutiin lamayyuu usunguutiin kaate muslimtoota ajjeeste. Erga jarri ajjeesteen booda Rabbiin subhaanahu wa ta'ala deemaati lolaanii jedheeni san booda Nabi Muhammad seenanii jarri ammoo dhoowwuu hin dandeenye jarri jalaa gortee jenna Nabi Muhammad deemaa isin hin tuqnu jedhanii malee Nabi Muhammad nama tokko hin dirqisiifne islaamummaa qabadhu jedhanii nama tokko islaamummaa qabadhu jedhanii dirqisiisanii hin beekan. Atuu yoo naafidde ragaa yoo naafidde ati nama jabaadha. Nama tokko Nabi Muhammad alayhi wasallam irra dhaabbatanii islaamummaa qabadhu ka jedhanii. Suuratu al-Zumar suuratu al-Zumar 39:12 naa baasi mee naa dubbisme. Maal dubbisiiti gaafadhu kaati. Na dubbiso kan si dubbisa. Dubbisiisin jechuu jira yookaan si dubbisaa maal inni dubbisiisin jedheenyu malee. Atiin qabdu kan kee ramantaani. Okay, tayyib mee hayyee dubbe siif bannaati mee suuraa Zumar meeqa jette? Lakkoofsa 39:12. 12 moo 10? 39:12. Hayyee 12 si baneetiin jira hayyee. Dubbadhu? Si haa dubbisu? Akkana jedha wa umirtu an akuna li'an akuna min awwal al-muslimin jedha ani jalqaba muslimtoota ta'uttis ajajamee jira jedha. Akka Muhammaditti amantaa kan jalqabeettani akkamiin immoo innummaan gara amantaa ajajan? Asitti akkasin jedhu situ nu bandi hin dubatin malee ayata duraadhaa akkasiin jedhe jalqabadha xiqqoo si lakkoofsa 11 irra deebi'i dubbisme si galcha amma maal jedha lakkoofsa 11 irraa qul inni umirtu an na'budu Allah mukhlisan lahu ad-din ani ajajamee jira Allah gabbarutti mukhlisan jechuun qulqulleessa haala ta'een lahu ad-din jechuun amantaa isaaf qulqulleessa haala ta'een waan biraa isa biratti waaqessine isa qofa qulqulleessu ajajamee jira wa umirtu an akuna awwalal muslimin muslim
muslimtoota irraa jalqaba ta'utti ajajamee jira. Muslimtoota jalqabaadha ta'utti ajajamee jira. Jechuun maal jechuudha? Muslimtoota jecha jedhu kana afaan Arabiffaa afaan wannaatitti hiikadhu. Afaan Oromiffaatti siyaa hiikuuti. Gabaabsee jechuudha. Muslimtoota jechuun warra Rabbiif ajajamu jechuudha. Warra Rabbiif ajajamu kan jalqabaadha. Warra Rabbiif ajajamu kan jalqabaadha ta'utti ajajamee jira. Maaliin Rabbiif ajajamu? Ajaja dura dabreessan. Ajaja aayata tokko irra dabreessaniif. Ajajatu dhufe, ajajni kun Nabi Muhammaditti alayhi salaatu wassalaam Rabbiin kanatti ajajame jedhiiti. Jalqaba kan ajajamuu qabullee ana jedhiiti dubbadhu jechuun jira. Ajaja itti dhufeetti Nabi Muhammadtu alayhi salaatu wassalaam jalqaba muslimtoota ta'utti qaba. Muslimtoota jechuun warra ajaja guutuu jechuudha. Ajajatu Nabi Muhammaditti dhufe, ajaja natti dhufe saniif namni jalqaba ajaja san guutuu qabu. Awwal durri muslimtootaadha ana jechuudha. Muslima jechuun hiika biraadhaati miti si galtee muslima jechuun nama ajaja guutuu jechuudha. Ajaja Rabbi guutuu jechuudha. Ajaja natti dhufe san jalqaba namni guutuu qabu anaadha. Ani shirkiin dalagu dura Rabbiin ana qofa gabbari waan jedheef anatu dura gabbaruu qabaadha. Kaani dubbatu isa kana. Alni asitti amma gara amantaa ajajamedha. Alni jajaatame sadii irratti ammoo jalqabayyuu amantaa muslima ture Muhammadiin kun gad deebi'e. Kun asumatti wal'aani kun Quraanii. Asumatti walirra deebi'e. Akkasiin jedhu yoo dubbisme yeroo takka yoo harkaa qabaate dubbisme. Ishi sii dubbisa na dhaga'i. Ayyee dubbis. As deebi'e yeroo takka achi kasitti hin dhaga'amuuti. Sammuu qabadhu kootu. Okay. Suuratu Al-Ni'am jajaatame sadii. Al-An'am jedhe. Jajaatame sadii. Jajaatame sadii ayyasiif mana. Anis yeroo jalqabaatiif amantaa muslima ture Muhammadii dubbachuu jira beekadha. Dhibbaaf jaatamii sadii isa jechuu isaati. Jaatamii sadii akkasin jedhu akkamaatti jette san sii banamee akkaati hubatuuf dhibbaaf jaatamii sadiidha, okay? Ayyee dubbifadhe mi'aatam sila amma keetti sii galaam. Ayyee dhibbaaf jaatamii sadii jedhi malee jaatamii sadiin jedhi. Dhibbaaf jaatamii sadii jedhi fuulduraaf iyyuu akkasi qabadhu, okay? Akkana jedha sunis shariiknis isaaf hin jiru. Shariika jechuun ka isa wajji waaqeffamu, ka isa wajji waa hojjete jechuudha. Rabbii tokkicha wajji. Isuma kanatti ajajamee jedha. Ajajatutti kenname. Isuma kanatti ajajame. Maalitti? Gara amantaa ajajameedha. Amma jalqabayyuus tureedha. Akkam duuba sitti? Mee na dhaggeeffadhu. Ka xiqqoo si dubbisee iyyuu hin kaaneeti. Maaliif attasa? In dubbisu jira mee ibsa Yusuf kennuudhaafi dubbisu tu jira mee. Achuma naan deem kan qofna deebistu reefu itti ajajameedha. Amma jalqabayyuu muslim tureedha. Yoo jechi Rabbi taa akkamii wal gacha. Okay, yoo an dubbisuun feeneeti dubbisa yeeton. Dubbisinaaf. Bitta atillee ya dubbistallee ya dhagaye reefu ani yoon dubbisesa yoon bira gaye amma jalqabee jennaan kutu jirta. Yeroo takka yoo na dhaggeeffatte siif deebisa. Yoo na dhaggeeffanne dirqama kan kee dubbisiin jedha. Na dhaggeeffadhu tiin xumuraate ayyee ayata dubbisee tiin xumuraa achi booda namoo siif ibsa. Dirqama kiyyaan siif ibsa. Muslima waan ta'eef dirqama narra jira siif ibsa. Waan ibsitaani. Quraan qof si gaafadha waan si gaafannaa ibsitaani. Okay, dubbisiiti gaafadhu ayyee tole. Andisi in dubbisuuti adi dubbisi ibsi ayyee. Dubbisiiti gaafadhu ayyee. Yeroo jalqabaatiif gara amantaa ajajamee 39 suuraalee waliin dubbinu akkas hin jedhu baniiti dubbisi amma kan. Eessa jechi Rabbi jettee teetteetti hin qonyista biroo kiyya. Arraba dhiisi goobazii koo yeroo takka baniiti dubbisi. Amma akkasiin jedhe wagguun si banee si dubbisu situ wacatti jijjiire akkasi godhuun qabuun. Takka na dhaggeeffadhu si dubbisa siif ibsa. Ishi. Yookaan ammoo dubbisiitii gaafadhu ayyee uummataafootti gaafadhu dubbisi gaafadhu. Ayyee dhaggeeffadhu. Nan dhaggeeffadhu so dubbisi ishi. Sansi ibsee dabireetiin jira amantii Rabbiif qulqulleessuutti ajajamee jira. Kunillee sanuma dubbata. Akkamitti dubbata hojjette siif ibsaa jira sirriitti ilaali. Awwalarraa maal jedha ayata 162 irraa jechuudha. 162 irraa si dubbisa, okay? Sanuma dubbata wama sanii wal qabatu waan biraatii miti. Maal jedha? Jedhii jedha Nabi Muhammadin sanumaa wal fakkaata sirriitti xiintalli. Dhugumatti salaanni kiyya takka ibaadaan kiyya jechuun gabbartiin kiyya guutuun lama jireenyi kiyyaa fi duuti kiyyas Rabbi gooftaa alamaa qofaaf jedhii jedhaan. Rabbi gooftaa alamaa qofaaf jedhiin. Isa qofaaf jedhi wanni an dalagu guutuun amantii jechuun isuma kana. Wanni an dalagu guutuun amantiin kiyya guutuun dalagaan kiyya guutuun keessaatti jedhi. Laa shariika lahu jechuun shariikni isaaf hin jiru. Waan an dalagu keessatti waan tokko isatti hin maku. Isuma kanatti ajajame jedhi. Isa kanatti ajajame ani jalqaba muslimtootaati jedhi jedha kanallee.
ajajatu itti dhufe ajaja san jalqabi muslimtootaadha nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Muslimtoota jechuun ammoo warra ajajamu keessa jalqabni nama ajajamuudha ajaja nabi Muhammad dhufe kanaaf namni dura buluu qabu nabi Muhammad mataa isaaniiti. Si galamiti isa fakkeenyaaf amma salaanni dirqama godhamti namni dura salaatu qabu nabi Muhammad. Shirkii akka hin dalagne akka rabbitti wamaan makne ajajamnee jira namni dura rabbiin qulqulleessee gabbaruu qabu nabi Muhammad. Ammas zakaa baasuutti ajajamnee jira namni dura zakaa baasee gargaarsiisuu qabu nabi Muhammad. Waan hamaa dubbachuu dhabutti ajajamnee jira namni dura waan hamaa dubbachuu hin qabne nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Waan hojjetamu kam keessattuu dura jalqabni nama masakamuudha nabi Muhammad. Nabi Muhammad akkuma ajajni isaanitti dhufe ajaja san guutuullee jalqaba kan qabullee muslimtoota dura kan ta'uudha qabu isaanii jechuudha. Muslimtoota jechuun ajaja itti dhufe tokko kan raawwatu jechuudha. Fakkeenya muslima karaa nabi Allah Isa, muslima karaa nabi Allah Musa, muslima karaa nabi Allah Nuhidha jenna. Muslima jechuun ajaja itti dhufe tokko kan raawwatu. Muslima zamana nabi Allah Nuhi jechuun ajaja karaa Nuhitiin dhufe kan raawwatu jechuudha. Sigaltee muslima jechi jedhu kuni ajajamtoota jechuudha. Akkasitti hubadhu. Akkasitti hubadhe tamma sila atillee nag dandeetti keetii anaa ibsu mokkortee jechuudha. Yaa gooba zarra barraa dhaabbadhuuti yeroo takka akka nama sirnaatti haasawii xiqqoosiidha. Yoo siif galeen jiraanni irra deebi yoo nama mormuu barbaadde quraanni akkasiin jedhuuti jedhiiti kunoo carraa siif kenna ibsi. Anamma kunoo isa kana siif dubbachuu jira. Inni hiikni isaan akkanaadha ifa galaadha siin jechuu jira. Yoo kun lakki muslimtoota jechuun akkasii miti yoo jette akkana jedhiiti dubbadhu. Ragaa hojii sitti ta'uu jira muslima jechuun akkana siin jedhe. Eewa walla irratti afaan hin dabrin okay? Ifam sin arrabsu silleen arrabsinillee maan wanni sin arrabsuuf hin qabu. Ani as keessa tamma waan lam qofa akka tanaa galchite barbaada amma addunyaa kanirra ortodoksiin jireenya nu qofa qabaatti kaatolikiin hawaariyaatiin pheenteen muslima kan keessa silaaftu jannatti tokkuma marroo taateef namni cuftii waa hubachuu barbaada alleen hubachuu barbaada atilleen hubachuu barbaadde ani nammoo fulatanatti yoo quraam irra dubbisu quraani fulaa shanitti waa'ee jalqaba amantaa akka inni wal dha'u anamma lakkoomsa biraallee muka sii kennuu hin danda'a ammoo kan irratti iyyuu walii galaa hundayyuu naa kennite gaafadhu rakkoon qabdu hunda kennite gaafadhu quraanni kiyya anatu deebisuuf sirratti dirqama ofirraa qaba okay anatu itti amana waan ta'eef hunda yoo na gaafadhu quraana jalqaba irraa kaasee aga xumurati gaafadhu hin gaafatin siin hin jedhu garuu ammoo wannan siin jedhe waggoon deebisu deebii dhageeffadhuuti lakki deebiin kan keessirri miti yoo jettee ragaa wajjin haasofte si wajjin haasa muslima jechuu jechi jedhu maal bakka bu'aa kan jedhu nabi Muhammad waa lamatti ajajamanii siin jedhee sitti dubbadhe kana hunda siibsee jira okay amma amantaa kanayyuu amantaa muslima kana namni nama hedduutti akeekee nama hedduutti argisiisee jiru Muhammadiin jedhe kun walii galla. La akkasiidha barsiisa islaamummaa keessa hin jiru. Barsiisa islaamummaa keessa hin jiru inni kun nagaafadhu malee jedhi walii gallaan jedhamu. Jedhi walii gallaa kan jedhamu akkanatti naasaani. Akka itti haasoftu nagaafadhu. Nabi Muhammad jalqaba amantii islaamummaa kana kan ibsee naan jedhe. Nuti akkasitti amannu. Nabi Muhammadtu ibsee hin ibsinee miti. Islaamummaa kan islaamummaa jechi jedhu rabbiif ajajamu jechuudha. Ajaja rabbii guutuu jechuun walii galatti. Ajajni rabbiidha tokkicha na dhageeffadhu mee. Ajajni rabbiidha tokko lakki tokkoodha miti. Ajajni rabbiidha wal fakkaata. Bakki gariin isaa bu'uurri isaa wal fakkaata garuu ammoo yeroo garagaraatti nabiyyootatti rabbiin ajaja garagaraadha itti kenna. Ajaja jabaatu itti kenna, ajaja laafu itti kenna. Okay? Fakkeenya. Sirriitti na dhageeffadhu mee. Meeroo takka sii ibsaati na dhageeffadhu mee sii ibsa ragaa wajjin sii dubbadhaan afaan siin dubbadhuti xiqqoo siin hafoofsi okay Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam maal jedhanii dubbatan al-anbiyaa'u awlaadu allaat jedhan nabiyyoonni awlaadu allaatiin jechuun akka ilmaan masaanutii jedhan amantaan isaanii tokko haati isaanii garagara jechuun seerri isaanii karaan isaanii yookaan ammoo seerri isaan ittiin bulan garagara jedha isa kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti dubbateetiin jira suuraa shanaffaa keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatee jira baasee sitti mul'isa okay ayatari 47 takriban 48 yaabanu 48 yaabanu yeroo takka 48 aywa okay maal jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala 48 irratti jechuudha وأنزلنا إليك الكتاب بالحق جدا ستي بوفني جرا nuti kitaaba irraa waan si dura isa duraatiif dhugoomsaa fi isarrattis tiksaa ta'e quraana gara keetti buufneerra jedhe waan rabbiin buusen gidduu isaaniitti murtee
murteessi. Waan rabbiin buuseen gidduu isaaniitti murteessi. Dhugaa waan sitti dhufe irraa dabuun fedha lubbuu isaanii hin hordofin. Hundumaafuu jedhe seera shari'aatii fi karaa ifa ta'e taasifnee jirraa jedha. Hundumaafuu seera shari'aa jechuun seera ittiin bulmaataadha. Hundumaafuu seera ittiin bulmaataadha taasifnee jirraa jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Hundaafuu Yahudota bira Nabi Allah Muusatti alayhi salaam seera itti kenne. Nabiyyoota achi dura Abrahaamitti seera kenne. Jechuun seera kenne jechuun ajaja kenne. Nuhitti ajaja kenne. Nabi Muhammaditti illee ajaja kenne. Abrahaamillee isa seera itti kenna. Rabbitu itti kenne. Okay. Rabbitu seera itti kenne. Si galtee? Kun amma seera keessatti Karaa nabiyyoota nuti itti seera kenna Rabbiin. yeroo takka Rabbiin eenyummaa dhaggeeffatu, Rabbiin okay? silaaftuu miilaan waa dhufa namuun keessaan dhufa Muhammad keessaan itti muu jira moo miilumaan dhufa Rabbiin? Yeroo takka dabalaadhaa xiqqoo si obsime yeroo takka obsi. Dhaggeeffatu, okay? Yeroo tokkoon dubbadhaneeti bakka isaa bu'e. Yeroo takka inni afaan qabaate yeroo takka Naayyamta yoo Yeroo ta'e. Pro. xiqqoo si dharrabbashine yeroo takka mee dabala. Dhaabii yoo siin jenne dhaabi ka maal taate sa? Dhiifama Kabajaan isinitti haasa'u jirra nu kabaja xiqqoo siidha, okay? Lakkaay yeroo dheeraatiin dhaggeeffadhaneeti dhiifama akka. Dhiifama sanii fi laakiin ammoo isa geessame xiqqoo siidha waan kan ibseefi keessa, okay? Akkin siin jedhe bakka kana irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedheetiin dubbata? Hundumaafuu seera shari'aatii fi karaa ifa ta'e taasifnee jirra. Rabbiin odoo fedhe uummata tokko isin taasisa ture. Garuu waan isiniif kenne keessatti isin qormaatuuf addaan isin baasee jira. Gaafii naan deebifne bitta. Rabbiin karaa miilaan dhufe Abrahaamitti himamoo Muhammad keessaan itti muu jira jedhe Rabbiin miilaan dhufe moo jedhe gise kan. Lakki miilaan hin deemu Rabbiin kiyya Rabbii miilaan deemee dhufuu miti. Rabbiin kiyya isa samiif dachi na dhageeffadhu kaa gooba jiko. Nabi Rabbiin kiyya malaayikaa ergeetiin karaa malaayikaatiin nabiyyootatti dubbii isaa dhageessa. Malee Rabbiin kiyya Rabbii gad bu'eetiin namni tumee rarraasuudhaa miti. Rabbiin kiyya isa samiif dachi uume isaatti ol jirudha. Abrahaamitti kan ergine karaa malaayikaatiin Rabbiin subhaanahu wa ta'ala beeksisa itti godhe. Rabbiin karaa saniin namatti beeksisaa jechuudha. Isa kana ammoo suuraa 42 irratti gara xumuraa irratti Rabbiin ibseetiin jira. Karaa sadiin Rabbiin nama dubbisa. Karaa sadiin beeksisa namatti godha. Tokkoffaadha ofii isaatti dubbise akka Musee fa'aa dubbise akka Nabi Muhammadin fa'aa alayhi salaam dubbisee jechuudha. Lammaffadha ammoo malaayikaa ergeetiin Rabbiin waan barbaadu san karaa malaayikaatiin namatti ergaa san erga namatti geessa jechuudha. Malee Rabbiin gad bu'eetiin miidhaan dhufee akka macaafni jedhu san waa nyaatee waa dhugee korbee sangaa qalanii fi ka jedhu san nuti itti namannu a'uudhu billahi minash shayxaanir rajiim. San itti namannu abada. Okay? Hafuurri sheexanaan jiru na sheexana rajiin sun amma gar dhibiillee deemini salootii gana godhattaayi. Amma gaafii kiyya qofa naa deebisi obboleesso. Beetta nama walii deebisee jira malaayikaadhaan karaa malaayikaatiin siin jedhe. Okay, yeroo Muhammad fan namatti manamma hafuura Rabbiitti isa gubbaa jira moo maleekaa keessa jira kana waa'ee Rabbi hedduun illee ni dubbatee jira. Malaayikaatu dhufa Jibriiltu dhufee Nabi Muhammaditti hima dubbii Quraanaadha jechuudha. Waan Rabbiin dubbate san qabatee dhufeetiin Nabi Muhammadin alayhi salaam qabsiisan. Qoma isaanirra buusa malee qabsiisullee miti. Nabi Muhammad alayhi salaam inuma dhageeffatan malee yeroo sanii wanni isaan godhan tokkollee hin jiru. Erga sanii qomoo isaanii keessa qabata Quraan. Quraan achumatti qabata. Nabi Muhammad akka kitaaba barreeffallee ittiin kennamne shamaddadanii illee hin qabanne. Akka namni kun qara'u kana waa qabachuudhaaf yaalu kana akkasitti illee hin qabamne irraa dhoowwamanii jiran. Nabi Muhammad irraa dhoowwaman akka dubbisuudhaaf hin yaaliin jireen Rabbiin. Nuti qalbii kan kee irratti kenna dhiisetu ofirraa cadhisiiti taa'e. Nabi Muhammad qalbii masaanii irratti bu'aa erga sani ammoo waan qalbii irra Jibriil kaayetiin deemisan achi booda namu kaaniituman dubbisan malee Nabi Muhammad Qura'aana barreeffamee illee ittiin kennamne shamaddadanii illee hin qabanne yookaan dubbisanii illee hin qabanne akkanumatti qoma qalbii isaanii irra kaa'amee jennaan Nabi Muhammad dubbisanii jechuudha. Akkasi Qura'aanni. Hayyee dabala dubbadhume amma dubbachuu dandeessa. Misheeketa keeyyata tokko fuula 62 irratti aniif dukka buutonni koo yeroo jalqabaa musliima inshallah dabalaan bakka kan kee gaafatu dabalaan baay'ee turee jira waan ta'eef sirraa bakka bu'ee gaafatu amma haga tokko siif yaade. Gammee shaadaa kan jettu gammee kan guyyaa sun ergadhu ani si argaa hin jiru ijoolleen firii gammee jechaa jedhanii ergadhu yookaan ammoo lakkoofsa 3 barreessi. Ayyee tole gammee ergadhu ka shaadaa jettu sun ergadhu ta'uu ne dabalaa itti fufi ayyee. Gaafii yoo qabaatte itti fuuf. Ashi Abulqaasim ulfaadhaa kana tuuba. Mee waa isin gaafachuu fedhe jalqabu irratti
Fakkeenyaaf amma quraanni sagalee rabbii yookiin dubbii waaqaa ta'u fagaan maali? Akka ragaatti wanti dhiyeessuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma Nabiyyu Muhammaditti bu'ee jedhama. Isaanumattu immoo akkas jedhee jedhama. Sanaan alatti ragaa biraan dhiyaachuu danda'a. Akka sagalee waaqaatti deeggaru jechuudha. Kun sagalee waaqaati kan jedhu. Dabalataan ragaan biraan ni jira. Fakkeenyaaf amma Mee ragaa bifa kamiidhaa barbaaddaati? Ragaa bifa kamiidhaa barbaadda? fakkeenyaaf amma utuun haalaaf humna qabaadhe kitaaba barreesse ana rabbiin na erge siin jedhe namoota hordoftoota baay'ee qabaadhe. Ergamaa rabbiiti yoo siin jedhe namoonni baay'een fudhachuu danda'u. Fakkeenyaaf amma quraana kutaa quraanaa yoo fudhatte Nabiyyu Muhammad iddoo tokkotti raajii tokko hojjenne kan namoota fuulduratti jechuudha. Waan raajii Laa isa kana nagaafadhu malee ofii kan keetiin dubbatin, okay? Nagaafadhu malee ofii kan keetiin dubbatin. Raajii yoo barbaadde raajii as taa'eetiin raajii Nabi Muhammad alayhi salaam dubbatan dhibba sii lakkaa'uu danda'a. San nagaafadhu, okay? Barsiisiin itti nagaafadhu. qoyka akkas yoo jette amma na waamtanii deebitanii waachuu fakkaata. Akka gaafan akkasii jedhu fakkeenya sii kenna. Dubbii gaafa dubbattu immoo fakkeenya yoo qabate hedduu nama deebisisu bara. Fakkeenyaaf yeroo siin jedhu amma akka ragaatti dhiyeessuu akka dandeessu keessaa kutaa quraanaa keessaa iddoo tokkotti ragaa akkasii dhiyeessuun waan danda'amu natti fakkaatu. Yoo dhiyeessites idanii fudhamee fakkeenyaaf iddoo tokkotti raajii akkasii godhan jettee kutaa quraanaa keessaa yoo naaf eeruu dandeessaa? Ayyee. Jechuun akka yaadaatti Yeroo takka maaf hin dhageeffannee ati maal naqoma qabdaa meeti? Tayyib waan raajii dhagaafatte wannan si gaafadhee bisa kana quraanni dhugaa ta'uudhaaf maalidhaa siin jennaan ani yoo lafa ka'ee nabi jedha ofiin jedheetiin wanna jedhee danda'a jette osoo silaa ka yaalan taateetiin bokkuu dandeessa hundi isaa warri akkas jedhe guutuun ni bade. Sababni isaadha nabiyyiin tokko hogguu dhufu nabiyyiin lafaa ka'ee akkanuma dhufaa miti. Si galtee seera qaba mataa isaadha jechuun. Tokkoffaadha seera san keessa wanna rabbiin ragaa irratti dhaabee rabbiin namaaf erga malee nabiyyi tokko hogguu ergu lafumaa ka'ee tuman tokko mataa fedhatee dhufee ani nabi jedhu ofiin jedhe callisee tuman namni wayiidha bar osoo ani waaqa jettee namni si waaqessuun dhabamu beeki. Namni si hordofeedhaa miti isa kanaa miti nabiyyoonni gariin kan namni hordofu tokko illee hin jira. Yesuus Kiristoos mataan isaadha barattoota 120 qofa qaba bar macaafa keessatti jechuudha. Nuti kanaa miti bar isa kanaa miti karaa nabiyyummaa ittiin mirkaneessu. Namni baay'atee hordofee xiqqaatee guddate kanaa miti. Karaa ittiin mirkaneessan ka tokkoffaadha dhugummaa isaati haala isaadha ka duraan ture amala isaadha kan duraan seenaa inni qabudha. Lammaffaadha ammoo erga dhufeen booda maal akka hojjete san keessa raajiidha. Raajiidhaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyi tokkollee kan hin jabeessine hin jiru. Raajii wagguu siin jedhu wama wahiidha waan namni aadii namni kamiyyuu hojjechuu danda'u sun taane waan nam tokko hojjechuu hin dandeenye waan nam tokko addunyaa irratti hojjechuu hin dandeenye yeroo sanitti rabbiin nabiyyi sanitti kennaa jechuudha. Raajii wal fakkaatu miti raajii garagaraa kenna. Waan ummata yeroo sanii jiru dadhabsiisuu itti kenna rabbiin. Fakkeenyaaf amma yeroo Muusaan nabiyyi Muusaan alayhi salaam dhufu digimtitu dachii falfalatu yookaan sihirii dalaguutu dachii kana fudhatee ittiin ture. Saati san keessa Muusaan dhufe jara injifatee jechuudha. Yesuus Kiristoos yeroo dhufu hikiminnaa yookaan ammoo waa'ee fayyaati wanni addunyaa keessa faca'ee ittiin ture. Yesuus Kiristoos du'aa kaasee namoota jaamaa ta'anii dhalatan fayyise saniin injifatee jechuudha. Nabi Muhammad ammoo alayhi salaam yeroo dhufu wal dorgommii afaaniiti yeroo qaroominaa afaaniiti keessattuu afaan arabaadha jechuudha. Saniin illee quraana injifataa ta'eetiyyuu san biratti ammoo raajii garagara Nabi Muhammad kan lakkoofsan qabne hojjetanii jiran. Quraana keessa naa kenni jettee mi'ayyi quraanuma keessa sii kenna. Raajii tokko lama miti raajii baay'iseetuma sii kenna achi booda ni qeebattamuun qeebaltuu san ilaallata. Tokkoffaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala iqtarabat as-saa'atu wa inshaqqa al-qamar. Jiina iqtarabat as-suura 57 farrad. Qiyaamaan iqtarabat as-saa'atu jechuun 54 faadha. Iqtarabat as-saa'atu jechuun duuba qiyaamaan dhiyaatetti wa inshaqqa al-qamar. Jiini dhooyee jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Jiini dhooyee kan jedhu kun mallattoo sababa Nabi Muhammad alayhi salaam Rabbiin kadhataniif dhooye. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa kana jiini bakka lamatti addaan dhooyee jedheetiin dubbata. Nabi Muhammad alayhi salaam Rabbiin kadhatanii suuraa kam? Suuraa 54 ayata 2 ayata tokkoffaadha. Suuraa 52 ayata meenuu baasi suurichuma boqonnaa isaan dubbisa. Hayyee sii baasa. Suuraa 54 tokko. Allah ya Allah. Nu garsiisi viidiyoo nu godhe. Viidiyoodhaan si agarsiisuu mi? Suurichuma nu dubbise baasi. Afaan Oromooti. Okay, viidiyoodhaan si agarsiisa.
Afaan Oromoo Maal yeroo maal baastee yoo dubbiste kun nama fudhaa bara suuraa natti hin taane illee nan dubbisa baase. akkas. Argu jirta asasitti mul'ata. Eeyyo. Afaan Oromoo. Qiyaamaan kalooyite jiinis lamatti addaan dhoohee jedheetiin dubbata. Adiisan jenne wal qaasim. Wantoota Hadiisaa miti bar kuni Quraana maal taate naguma qabdaati namichi shoo. Quraana sii baanee bar Quraana malee bar hadiisaa miti kun. Afaan Oromootiin si dubbisu jira yaa ilaahi. Sagaleen kiyya jira joo. nagaama jedhe. Eeywa sagalee afaan Oromootiin si dubbise eela kun afaan Oromooti bar kun afaan qubee afaan Oromooti kun. Qiyaamaan kalooftee jiinis lamatti addaan dhoohee ka jiru kana argu jirta asaa jisitti mul'atti. Qiyaamaan karoof cochoota beektaatiin cochoon naqaan Ati jallis meeroo takka makiinaa keessa waan jirruuf hidhiifama. Ati dabalaa dubbisi yeroo takka. Jalatti ingilifaan baasaa wannan. Wasiin nukasi rahmatullahi ta'ala. Nukasi jalatti bada ingilifaan hin jiraami. Jiini bakka lamatti addaan ka dhoo'e. Jiini bakka lamatti addaan dhoo'e jechee jiru san irratti wanni kun kan argame osoo zaman nabiyyi Muhammad alayhi salatu wasalam jiran sanidha jedha. Hadiisa mutawaatira jechuun hadiisa namoonni hedduun odeessaniin jedhama. Jiini Quraana siifi deema tafsiira jechuun hiikaa Quraana siifitu jira. Ati akkatti waa dubbisan hin beektu mo'ati. yaa dhabde qoyi. Isa wal qaasim akka gootu. Ayyee yoo akkas taate wannan siin jedhu yaa dabala yoo akkas taate akka kana bifa kana yoo ka deemtu taate yeroo takka na dhageeffadhu. Bifa kana yoo ka deemtu taate na dhageeffadhu ka goobasi. Bifa kana yoo ka deemtu taate jechuudha. Amantii kiristaanaa guutumaan guutuutti keessaa bahi achi booda na wajjin haasawi. Maaliif siin jedhe si fakkaate? Maaliif naan jettee jedhi mee akka nagaan haasofnuuf? Maaliif siin jedhe si fakkaate? Kitaaba wangeela fudhatte wangeela Maatosii faatu barreesse, Maarqos faatu barreesse, jara kana barreesse malee Yesuus miti kan barreesse. Yoo dhabde rakkoo Jarri kun seenaa barreessan waan dura dabre barreessan. Okay? Waan dura dabre fakkeenyaaf amma hadiisan fudhadhu, seenaan fudhadhu, Quraana keessa oguu si fidu ammoo wannan jedhu yoo jette ati waan Nabi Muhammad alayhi salaam jedhan ofii isaaniiti waan hojjetan waan barattoonni isaanii arganii nuti argine bira jirra waan jedhan hin fudhadhu yoo jette maatii wasiin akkam fudhatte keessaa bahuu qabda bara kiristaanummaa keessa. Iraan jedhu gaaffii deebii. Eenyu na wajjin haasa'u jira dabala na wajjin dubbadhu adda raa kan. Qoyi dhaggeeffadhu qoyi. Amma yeroon akkasiin jiru akkasiin maal seete beektaa hadiisa sayfii daifa kan jedhe nabiyyicha moo beektota sayfii miti sahihaaf daifa jedhu. Daifaa fi sayii kan jedhe beektota islaamaati moo nabiyyicha. لا سيئة ضعيفة جتشون وان النبي محمد دبتني بالي بل دبتي ميتي سيئة جتشوني مال جتشون بيكتي ندقي فدوكا كان كاس جري أما نسان بيكا ريكا سانتي من جنة نيكا سوان دبسي بيكو أيه بيو بيكتي نتي ما يصير دقي فداتي يعني دبت شو ناجي ممكن جرتو دبت أيه مال جتشون أمي سيئة جتشون ضعيفة جتشون يو بيكتي نتي سير دقي فدايو sirrii fi dadhabaa jechuudha yookiin immoo inni sun ragaa maal jechuun sirrii fi dadhabaan kun bara arabii fa'a tiraazileet godhi siin hin jenne bar guutummaa isaatti muufeete akka dhageeffadhu sayya jechuun maal jechuudha mee sayya jechi jedhu maal jechuudha sayya jechi jedhu maal jechuudha namoota lamaa fi isaa oliin kan gabaafamu yookiin immoo daayirektii nabii eessarraa baratte ate eessarraa baratte waan akkana eessarra jira way na dhaggeeffanne gaa bakka dhiisee bahu yoo eessarraa barattere waan ani addunyaa keessatti akka ani kun barataa islaamummaati barataa muslimaati waan ati jettu kana guutuu dur daa'imummaa irratti kan cane eessarraa fiddee ati ragaa bakka kana eessarraa fiddeera. Achuu yoon barbaanne inni isa malee akkam seete beektaa tam. Yaa eessarraa fiddeerte isa jette kana sayyaa jechuun akkana jechuudha kan jette kana eessarraa fiddeera. Carraa dhaggeeffachuus nuu kenne fakkeenyaaf hammati sayyi yookiin daifa kan jedhe beektota islaamaati moo nabiyyicha moo eenyu kana sayya jechuun maal jechuudha waggoon si ibsa jedhu hin ta'uu jette okay hin ta'uu dhiisii jette gaaffii si gaafatan eessa argatte mee naaf himi ati sayya jechuun nama lamaa fi lamaa ol ka odeessa jettu kan eessaa fiddeeta sitti muutti hin jira baraan gabaabsee sitti muu jee maleessa gabaabsee eessaa fiddee natti himuu jirta ati kiisii kan kee keessaa himoo kombortaa keessaa himoo mana keessaa fiddee moo kitaabarraa fiddee moo macaafa qulqulluu jedhamoo quraana jira eessarraa fiddee
An dubbisee bira ga'uu hin danda'a bar kun dubbisuu nama Eessarraa fidde barbaachisaa. dubbisi waan dubbiste sanaa himi siin jechuu jira baran. Eessarraa fidde eessa baratte isa kana. Ati sila nama biraa dhaggeeffadhu itti loltamini an ammaaf dhaggeeffachuu didde. An si dhaggeeffadha eessarraa fiddee siin jedhee si gaafadhe malee. Yoo na himte si dhaggeeffadha ammaan kunoo amma daqiiqa 5 si dhaggeeffadha kitaaba baasiiti akkana ka jette san mee bakka irraa fiddee ibsee jee si dhaggeeffadha kunoo ibsi garuu waan an jedhe kana. Situ deebisee na gaafate malee ani koo gaafa si gaafate dhiifteeti kan biraatti deemtaa bar fakkeenyaaf sai yookiin immoo dayfa kan jedhe nabiyyicha moo beektota islaamaatii si gaafadhe. Ayyee si ibsaati na dhaggeeffadhu oguu siin jedhu situ na dide si ibsaa amma min dhaggeeffadhu. Akka nama hin beeknetti na gaafate malee ani koo sirriitti na dhaggeeffadhu ayyee. Eeywa sayyi'a jechuunii fi da'iifa jechuuni Nabi Muhammadii fi ebalu murteessee osoo hin taane Nabi Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam namni maal jedhaniitti dubbatan jalqaba namni hadiisa tokko jechuudha namni hadiisa tokko kan kijibaan isa bira ga'e fuudheetiin odeesse inni tokko warra kijibeetii jedhan kijiba irraa nu baqachiisan hadiisni garagaraadha hadiisni hin taane akka nu bira ga'u duruma himan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Rabbiilleen subhaanahu wa ta'ala suuraa al-Hujuraat irratti wagguu dubbatu yaa warra amantan jedhe yaa warra amantan yoo dubbiin koo isinitti dhufe dura hubadhaa adda baafadhaa jedhee rabbitu nu ajaje Nabi Muhammad illee miti beektota islaamaati illee miti rabbitu adda baafadhaa eenyutu isinif fidaa jira eenyutu nutti fudii jira dubbii kana jedhaati adda baafadhaa kanuun jedhe rabbiidha ajaja rabbii san guutuudhaaf jecha nuti quraanarraa jira kutaa hadiisa akkas fakkeenyaaf amma kana rabbumatu da'iifa yookiin sayidha nuun jedhe ka jedhu san akkin jedhe kan mucaa wannan si jedhe mee sirruu badhu afaan oromoo an jedhe kana afaan oromoo an jedhe kana mee sirruu badhu dura bakka isaa wajjin afaan oromoo dhaa hubachuu danda'a yeroo takka mee dhiifama wajjin ragaan qabu taanaan fudhu waan ta'eef qofa maaliif seete beektaa sayi yookiin da'iif ka jedhe rabbumatu akkas jedhe nabiyyichaan yoo ta'e waan afaan oromoo ta'an dubbadhe mee xiqqoo siidha xiqqoo sina hubadhu mee xiqqoo si adaraa kan jedhe bakka biraa yoo himi siin jedhu mee xiqqoo sina hubadhu mee xiqqoo misiidha dhiifama bakka waan yaa mee dabala yeroo takka mee tara gaaggee xiqqoo sina hubadhu yeroo an himii siin jedhu ati nimtu yeroo ati ammoo si gaafadhu waan tokko nimtu yeroo na dhageeffadhu siin jedhu dhageeffadhu akkam si goona falli kan kee maali yeroo takka mee si xiqqishu wayii na dhageeffadhu okay wannan siin jedhe akkasiidhaa miti sayyi'a da'iifa wanni jedhamu hadiisin sayyi'a da'iifa qofatti miti bakka hedduutti addaan qoodama hadiisa sayyi'a da'iifa jechuun kuni afaan arabiffaati sayyi'a jechuun kan fudhatamu jechuu da'iifa jechuun kan hin fudhatamne jechuu eenyutu addaan baase ka jedhu eenyutu addaan baase kan jedhu beektota islaamatti addaan baase dhugaadha eenyutu itti ajaje akka nuti addaan baafnu eenyutu itti ajaje rabbitu itti ajaje siin jechuu jira afaan oromootiin suuraa 49 irra jira suuraa 49 ayata 12 irra jira yoo dubbiin koo tokko isinitti dhufe isin adda baafadhaa dubbii san jallisaniin dubbatinaa jedha kanaaf nuti muslimtoonni wagguu dubbiin takka nutti dhufe Nabi Muhammad akkana jedhan yoo je'anii dubbatan jechuudha Nabi Muhammad akkana jedhan jedhee nam tokko yoo nutti hime hin gaafanna eessaa fidde yaa kabbada eessaa fidde yaa baqqalaa jennaan ebalurraa dhaga'ee jedha ebaluun sun eenyu jennaan ebaluun sun ebaluudhaa jedha inni hoo eenyurraa dhaga'ee jennaan ebalurraa dhaga'ee jedhan inni sun eenyudhaa jennaan achi booda yoo namoonni hadiisa san odeessan namoota bebbeekamoo namoota amantummaa qaban namoota barreeffatanii namoota waa qabachuu danda'an yoo taate in fudhanna irraa dubbii fudhatamu jechuun sayyi'a kan jedhamu isa kana da'iifa jechuun ammoo yoo namni shakkamu keessa jiraate fakkeenya baqqalaa wahii kitaaba hadiisa qabachuu hin danda'u hin dogongora kabbadaa wahii ammoo ni kijiba kabbadaan lafaa ka'ee Nabi Muhammad akkana jedha yoo nuun jedhe laa kabbadaa dubbiin kun sirriidhaa miti yaa baqqalaa dubbiin kan keessirra deeffamaadha laa hin fudhannuu jennee dinna jechuudha da'iifa kan jedhamu isa kana okay malee kuni sayyi'a da'iifa jenneetiin muslima addaan qoodee fedhuma ofiitti namni addaan qoodaa miti namoota amanamoo irraa yoo nutti ga'eef kan fudhatamu sayyi'a jedhama namoota lallaafu namoota shakkaman irraa yoo nutti ga'e immoo da'iifa jennaan hin qeeballu jechuun fudhannu jechuudha namoota irratti hirkata namoota hadiisa san nutti geessan irratti hirkata hadiisa qeebaluu fi dhiisuun illeen malee namnummaan fedhe wayii amma farhaan lafumaa ka'ee farhaan amma na bira jira lafumaa ka'ee kana hadiisni kun dasna jedhe sayyi'a jedhaan kun ammoo da'iifa natti hadiisni kun dasna hin jenne da'iifa jedhaan jechuudha miti okay osoo akkas taate silaa hadiisonni hedduun isaadha ka dasnama jedhu laal ka fedhe kan keetiin wal galu silaa da'iifa keessa jira bar da'iifa keessa jira namoonni garagaraa kijibanii waan gurguddaa dubbatan Nabi Muhammad waan hin dubban waan dasnama jedhu faa dubbatan laal waan dasnama jedhu faa waan si mirkaansu
Garuu ammoo sanniin guutuu isaatu laa kunniin namoota amanamoo miti gadiisa kan nutti geesse jennee akkasitti ofirraa dhiifna. Sayyi'aaf daciifa jechuun isa kana malee akka yaaddu saniidhaa miti siin jechuudhaaf. Dubbii adda baafachuudha. Kan qeebalamu kan hin qeebalamne jechuun akkas hubadhu akkasitti. Tole kun dubbii waaqaa miti jechuudha. Beektota Islaamaan kan murtaa'e. Haa ta'u yaa fudhadhe iyyuush. Erga akkas ta'e. Beektota Islaamaan kan murtaa'e hin jedhin yaa goobas. Beektota Islaamaan kan murtaa'e osoo hin taane nuti muslimtoonni jala gurreetii namoota hadiisa san odeessan addaan baafan. Gaafan. Akka kiristaanaati miti. Kiristaanni Phaawulosin abbaa isaan beeku bar. Maatoosin abbaa isaan beeku. Phaawulos abbaan isaa eenyu hin beekan. Eessa dhalate hin beekan. Kalaas jaalala waaqayyooti. Jaalala fikir wassalaam. Akkasii miti nu biratti. Eenyutu odeessa hadiisa kana. Eessarraa nutti dhufe. Nama beekamaa taanaan nama abbaa isaa beeku, nama haadha isaa beeku, nama zarii isaa beeku, nama biyya isaa beeku, nama inni irratti barate beeku qofarraa fudhanne nuti. Nama zarii isaa beeku, nama eessatti dhalate, eessa guddate, zarii akkamiiti. Bukaarii keessa dhaqiitti ilaala tokko tokkoon sitti maaniyyuu. Bukaarii keessa dhaqiitti am hadiisa kana ebaluutu odeessoo siin jedhan ebaluun kun gandi isaa akkan, biyyi isaa akkan, zaman akkana keessa du'e, zaman akkana dhalate, erga sana ammoo namni inni irratti barate ebaluunfaa barattoonni isaa ebaluunfaa jennee nama tokko tokkoon zarii isaa beeknu waa hunda isaa beeknu malee hadiisa irraan fudhannu. Amma lafuma kana akka kiristaanaa Phaawulos abbaan hin beekamu. Kalaas mirkaanee jira. Waa Yesuusii dubbatee miti kalaas jennee akkasitti fudhannu. Akkasii miti nu biratti. Okay? Kun seera Islaamaati. Kun alhamdulillah badhaasa muslimni qofti qabu. Namoota bebbeekamoo namoota amanamoo qofarraa hadiisni fudhatamu sayyaa jedhama. Kun ammoo maal jedhama daciifa jedhama. Kan namoota hin beekamne irraa nutti dhufee jechuudha. Akkasitti qabadhu. Eesha wal kaasim waa amma si qo'achu marraa gatuu fagaatiin achumatti gaaffii gaafadha. Fakkeenyaaf quraanaaf hadiisii gamma erga akkas jette. Okay, nagaa keessanii dabaleen wattaa dabala. Yaa ijoo maaliif akkana wal jala banattan saa maayikii meeroo takka mo'a dhiifama wajjin nam tokko chaageeffatu xiqqoo siillaa furaa baafatu. Amma dhaggeeffadhu carraa yoo si kennuu baatan bareedaadha akkuma sanatti. Isaallee nama gurguddaadha hundi isaa irratti fakkaata akka nama kabajamoodha. Ulfaadhaa isinillee gidduutti ammasii wal kaasee ammas waan biraan dabalee si gaafadhamee fakkeenyaaf. Amma kutaa quraanaa keessatti iddoo isaa yoo persentii 100 argitanii ta'us baadhu 21 suuraa 21 lakkoofsa meeqa irraa akka ta'e hin beeku malee. Lakkoofsa 5 gaafadhu anuu si himee jira. Nabiyyichi jedha raajii gochuun siif hin kennamne ati deemee akeekkachiisii jedha. Hadiisa keessatti immoo maal jettee ati raajii gochuun siif hin kennamne jedha. Laa akkas akeekkachiisaadha malee jedha. Quraana keessa iddoo kamitti nabiyyicha irraa iddoo tokkotti raajii gootee takka jedhu jiru. Ati raajii gochuun takkaa siif hin kennamne ati akeekkachiisaa. Siif kennee ture suuraa 54 haata tokko siif kenneetiin ture. Jesan ammoo yoo namoonni miti lakki sirrii miti wanna tiibsite awwal jedhiti dubbadhu. Awwal kaasee malee siif kennee ture. Diini bakka lamatti akka nabi Muhammadiif jecha addaan dhoo'e siif himeetiin ture. Eessarra mee suuraa kamirra? Suuraa kamirra? Awwal kaasee jalqaba dursee sitti meen ture. Ati raajii gochuun siif hin kennamne deemi akeekkachiisa. Suuraa kamirra waliin dubbifna kunoo harkaa qabaate waliin dubbifna maal rakkoo qabare? Hin jedhu kutaa quraanni akkas hin jedhu tasuma. Ana gaafachii jirta baate waan tilmaamaadhatti dubbatte ana gaafattaasa hin jedhu naan jette. Suuraa kamirrallee sii dubbisaati kun jala galliitiiti kootu naaf himi malee hin jedhu naan jetta waan tilmaaman dubbatte. Ni fitadha. Quraana keessatti qoddoo tokkotti ati raajii godheera kan jedhu tokko hin jiru bara. Yaa gooba nanuu si kenneetiin jira. Siif ammallee siif dabala ammas siif dabala yoo barbaadde yeroo takka dhiifama wajjin ragaa wayiidha ragaa baasaatiin natti haasa'e okay? Waa baasaa irraa dubbachaa qoomee dhaggeeffadhu dura. Ati kan natti agarsiifte tuuteeyyuu raajiif mul'anni adda adda. Itti waan durti ganaa ta'u waan itti mul'atee fi raajiin garaagara. Raajii gaafa fuula namaa duratti sana gootee kun kana hiree kan ati dalagdu sun kana raajii mul'anni immoo kan biraadha. Waamtii ati dubbatte waan siin jedhe yaa dabala dhiifama wajjin ragaa naa kennaatiin haasa'e tilmaamaan hin haasa'in irra deebi'ee yeroo sadaffaadhaaf sitti haasa'u jira ragaa naa kennaa na wajjin haasa'e ragaadhaan yoo haasa'in yoo tilmaaman taate dhiifama wajjin gara mo'atti dabarse okay tanarra sin gaafadhu tilmaama dhiisi tilmaama yeroo biraatti deebita tilmaama of bira kaa'i tilmaama yeroo biraatti deebita amma na wajjin wanni haa taasoftu ragaa qofa na wajjin haasa'e okay bakka qabsiite beektaala. Ani kutaa quraanaa keessaa iddootti raajii godhe natti miijennaan natti mudidde
Tit suuraa 54 tokko sitti meetiin ture. Sawwajjinu ammoo sawwajjinu na dhageeffadhu mee dabala. Ussiin qoy quraanni maal jedha beektaa? Ati yaa nabiyicha raajii gochuun siif hin kennamne. Deemi akeeka. Yaa aboo ragaa naa kenni siin jechuu jira dabala adaraa kan kee ragaa naa kenni sii dubbisaa makan. Ragaa. Ragaa naa kenne maal afaan Oromoon dhageessaa misaa? Ishi qabadhee Bakka akka jiru san naa kenni ragaa. Baasee qabadheen nu fanee. Deemi qabadhu kootu yeroo qabattee dhuftee natti haasa'e malee ragaa malee itti maal godhu na wajjin haasoftan. Kisi kan kee keessa kaa'i waan tilmaaman haasamu. Wanni kun bakka wannaatiin bakka akkanaan haasa'anii miti bakka ragaa wajjin haasawu. Na wajjin haasa'uu dandeetu fuulduratti illee. Daqiiqaa lama qofa. Eeyyuu deemi itti fudhadhu kootu malee ati na wajjin tilmaaman hin haasa'in na wajjin. Waan beektu qofara na wajjin dubbadhu okay? Ayyee. Moo ajirtaa? Jira akkam. Nagoma alhamdulillah. Waa kanaaf deebisan ni dhaqama. Galata Waaqayyoo naga baay'ee gaariidha. Ayyee gaaffii keetti fuufi. Awwalidha moo abdii kan dubbate? Farhaanidha. Farhaan walumaan jirra itti fuufi nu wal keessa jira tokko. Farhaan hin beekaayi. Baay'ee kanan jaalladhe miira kee beekumsa kee bilchina kee baay'ee jaalladheera. Akkasitti tasgabba'anii haasa'uun kee baay'ee jaalladheera walumaa galachuudha akkaataa isaa keeti. Galatoome itti fuufi. Okay, amma gaaffii ani qabu gaaffii murtaa'edha. Amma gaaffii tokko karaa ijoollee obboleeyyanii keenya musliimaa ta'anii gaaffii dhiyaatu tokko gaafa argeedhu akkamitti akka isaanii waan kana hubachuudhaaf si gaafachuuf awwalko. Ayyee usaa Farhaan jiran usaa Farhaan itti kennee jiraatti fuufee. Awwaluma jedhe itti fuufi ana si deebisa. Farhaan tokko maluti. Beeka isa Farhaan si beekanii beeka rakonko. Itti fuufi. Akka amantaa musliimaatti jechuudha. Amantii jechuun maal jechuudha? Xumurtee? Amantii jechuun maal jechuudha? Tokko gaaffii tokko kanadha. Gaaffii kana gaafanne deebisnee booddee karaa gabaabaadhaan akkas yoo naatte jechi kun akkaan keenyatti gaaffiin kun gaaffii salphaadha. Garuu namoota baay'een gaaffii waan kaasaniif kana si gaafadhe. Gaaffii baay'ee cimaa miti garuu namoota baay'eetu akka amantaa kana waa'ee amantii gaafa kaasanii hiika adda addaatti kennuun si gaafadhe dhiifama. Rakkoon tokko hin jiru. Amantii jechuun waan ati ittiin gara rabbii ittiin deemtu sana karaa ittiin gara rabbii deemtu sana hojii sana osoo hin taane ati amantoota yoo jedhamnu nuti amantii kan jedhamu jira kan itti amanamutu jira sadiitu jira kan itti amanamu Allah kan immoo itti amanu nama kan ittiin amantii sana mufrannu islaamummaa jedhama. Yaanni ko akkas miti amma waa'ee islaamummaa fi kiristaanummaa kan ta'in hiikuma amantiin barbaade. Amantii jechuun maal jechuudha kan jedhu. Amantii hiikuma amantii definisiisan barbaade jechuudha. Asuma dikkatti diifaannaa gootuun barbaade faraan ko. Amantiiruma sanatti maal jira? Amantii jechuun yookaan diinii rabbii nuun jedhe sun islaamummaa kan rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa jala deemuu isa hordofuutu amantii sana jedhama. Maqaan amantii isa jala deemu sun islaamummaa jedhama jechuudha. Warri waan tokko amanan amantii keeti gaafa jedhamu waan ati itti amante jechuudha. Waan tokko dhugoomsu jechuudha sun. Waa dhugoomsu. Fakkeenyaaf amani yoo siin jedhani hin amante jechuun hin dhugoomsite jechuudha sun hin atammaasaa jirtu. Fakkeenyaaf waa waaqayyo sitti hime tokko yookiin waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa'ee jannataaf abiddaa sitti hime dhugoomsite amante jedhama. Sana jechuun maqaa amantii keeti jechuudha miti. Keenya garaagarummaan isaa kana. Amantii nuti amannee jennu waan tokko waan rabbiin nutti hime tokko dhugoomsuu keenyatu amannee jedhama. Fakkeenyaaf waan sitti hime tokko waa Yesuus Kiristoos ani ergamaadha jedhee sitti hime tokko ati ergamaadha jechuun amante jechuudha. Si galee amantiin kan biraadha garuu amantii fi amanuun gargari. Amantee ta'a amantiin kee maanidha. Innan amane Yesuus Kiristoos waan inni macaa keessatti hime amante waa waaqayyo siin jedhe amante Yesuus Kiristoos ani ergamaadha jennaan fudhatte. Fakkeenyaaf Allah subhaanahu wa ta'ala guyyaa qiyaamaa waan akkas jira jennaan nan amane.
sun amantii kan ati amantee fudhatte amantee yookiin dhugoomsitee jechuudha inni kun. Si galee maqaan amantichaa garuu maali inni? Fakkeenyaaf ati waan Waaqayyo sitti hime tokko fuutee jala deemuun waan Allah naan jedhe tokko jala deemuun kiyya maali inni jennaan waan Allah naan jedhe jala deemuun maqaa amantii sanaati. Sii kenna jechuudha. Islaama siin jedhe jechuudha. Waan ati amantii sana fudhatteef namichi kun muslima siin jedhame karaa ati itti deemte immoo maal inni islaamaa jechuudha. Kun egaa okay akka amantii keessanitti akkasii taanaan egaa alee egaa rabbiin ijaan hin mul'atu waan ijaan hin mul'annedha. Rabbi guddaan uumaa samiidhaaf dacheeti ijaan hin mul'atu amma ammaatti namni ijaan argee hin jiru argamus hin danda'u inni rabbiidha. Kanaaf amantii akka inni hubadhutti egaa ati akkatti naa ibsiyyuu malee amantii jechuun wanta ijaan hin mul'anne akka waan ijaan arguutti amanuu jechuudha akkaan keenyatti immoo jechuudha. Kun maal jechuudha? Afaan Oromootti maal jechuudha inni? Kam? Waan ijaan argee tokko amanuu jechuun maal jechuudha? Amantii jechuudha. Laa amantii jechuun miti dhugoomsuu jechuudha. Rakkoon qabu dhugoomsuu haa ta'u amantii haa ta'u waliigalee rakkoon qabu yaadi gaafiin koo amantii kan jennu kabiraadha. Dhugoomsuu jedhama sun amane jechuun dhugoomse jechuudha la. Baraan yaadni koo sii galee waan jiruuf rakkoo hin qabu isaa. Yaadni kee naa galeera garuu yaadni ati fudhattu gara biraatti deemaa jirta waan taateef fakkeenyaaf waan ijaan hin argine tokko waa biraa deemaa jiru waa biraa deemaa jiru. Waan sitti hima waan tokko sitti hima. Gaafa Yesuus Kiristoos annan deemaa deebi'ees nan dhufaa isiniin jedhu. Deebi'ee dhufuusaa sana hin argine meeti? Amantiin hin fudhee. Gaafa deemus hin argine mee? Yinu. Dubbisaa sana maal goote? Amaneera. Dhugoomse. Hin amante jechuun maal gooteetta? Pruuvii goote jechuun miti? Yinu. Kanaafuu dhugoomsite jechuudha. Inni kun dhugoomsuu jedhama. Maqaan ati sana dhugoomsuu siif kenname garuu akka islaamaatti kabiraadha isa kan keetii haasaa jirta kun isa akka waliigala afaanii haasofnudha. Inni kun lugawii fi shar'ii waan jedhamu jira. Akka seera lugaatti dhugoomsuu jechuudha. Sigalee dhugoomsuudha. Yoommoo dhugoomsuu kana wanti dhugoomsinu kun maali jennaan wanni dhugoomsite kun maqaan isaati islaama jedhama. Waan rabbiin siin jedhe yoo jala jettee deemte jette fakkeenyaaf akkas jennaan ni jira kana godhe jennaan tole jettee deemte dhugoomsite haasaasa dhugoomsineerra. Garuu dhugoomsuun keenya suni maal nuu kenni dhugoomsuu kanaaf rabbiin islaama ka jedhu nuu kenna jechuudha. الإسلام هو الاستسلام لله إسلام جتشور ربي سبحانه وتعالى تفجر أن يجعل دي مسنا جتشور هذا غافي كبرى التوفي إيجا أني سيني شغاتي سيري سوران ديسا كانوا بيكوتي أمانتيني إسلام ما كان نجال كبه jaarraa torbaffaa keessaa kan beekutti beekuu isuu danda'a kan hubadhutti amman beekudha. Amantiin kiristaanummaa kan inni jalqabe immoo jaarraa tokkoffaa keessaa jedha. Seenaadha kun seenaa kana beektaan illee hin beekaa barateetta dheeyyaadha. Inni subannaa keeti. Ayyee rakkoo hin qabu. Gaaffii hin qabu gaaffii ergamaa ta'uu Nabiyyuu Muhammediifidha amma Nabiyyuu Muhammed amma namoota baay'een hiriyoota qabaa firoota illee summan namni qabaa gaaffii garaagaraa illee ni kaasaa wajjin haasofna garuu Nabiyyuu Muhammed rabbiitu ergamaa isaa godhe moo rabbiitu ergamaa kooti ittiin jedhe moo ofuma isaatii ani ergamaa rabbiitiin jedhe kanaaf maafan jedha kana jechuudha amma Yesuus Kiristoosiin Waaqayyootu jaallateetu gara biyya lafaatti erge biyya lafaa kana oolchuudhaaf jaallatee biyya lafaatti erge Yesuus Kiristoosiin. Nabiyyuu Muhammediin wanti Waaqayyo kan immoo rabbii isa erge kan godhu raagaa maaltu jira moo ofuma isaatii immoo rabbiitu godhe waan jedhu gaaffii kooti. Deema jedhaa. Galatoma fayyaa ta'a rakkoon qabu gaaffii kana gaafachuuf ture nagaan bulaa bakka. Kan deebisuu as keessa hin jiru. Kira dubbadhaa balaan bu'u.
Abbaa Caalii jalqabeera na jira wacinaa. Abbaa Caalii hin jirtanuu? Tole moo amaa jechaa turte? Okay, is bakka fixeera gaafii gaafadhee firaanii fa walqaasim gaafannaan ba'anii galatooma nagaan bulaa bakka fixeera. Maaliin deebiin qaamu? Koi. Konneekshiniidha fakkaata karaa deemaa jiru fakkaata. Namni seenee jennaan inni eegna jettanii illee ol seensitu biyya altaniisa. Nagama qabduusi. Neetworkiin nu buuse. Yaale hubadhe karaa deemaa waan jirtaniif hin hubadhe jiran illee rakkoon qabu. Laa neetworkiin nu buuse. Ammoo deebisaa ammas. Gaaffii kee akka dhageettoo ta'e gimaacha qofa dhagee natti fakkaata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbitu ergamaadha jedhee isaan erge moo akkamii waan jedhu qofa kaas dhagee na fakkaata. Kan biraa waan dabalte qabdaa? Rakkoon qabu amma karaa deemaa akka jiru awwal qaasimaasaa waan tureef rakkoo hin qabu. Rakkoon qabu gaafadhati gaaffii kee rakkoon hin jiru. Gaafadhu. Laa, Omar